Ashamaa akkam jirtu paartii siriidhaa wal deemnee jiraachuu keemistirii kutaa 10 yuunit 1 paartii sirii wal deemnee jiraachuu balancing chemical equation using algebraic method inspection method list common multiply ilaalee jira. Inni bareedaa ta'e kaan hundinuu kanuma si wal qixxeessu chaalenjii qaba. Isa kanaatu irra caalaa jechuudha. Kan fedhe balance chemical equation jennaan kanaan balance godhuu kan danda'amu jechuudha. This method of balancing chemical equation involve assigning algebraic variables are stoichiometric coefficient to each species in the unbalanced chemical equation. Chemical equation balance hin ta'in balance godhuudhaaf algebraic method kana variablota coefficient A, B, C jennee fayyadamnee balance gochuu ni dandeenya jechuudha. These variables are used in mathematical equation and are solved to obtain the values of each stoichiometric coefficient. Consider the formation of ammonia from hydrogen and nitrogen as an example. Akka example kamitti ka gochuu dandeenyu haalaallo ammonia fudhannee nitrogenii fi hydrogenii fudhachuudhaan. Step jalqaba irratti write the unbalanced equation with correct symbol of the reactant and the product. Jalqaba irratti simboolii yookaan foormuulaadhaan ammonia nitrogenii fi hydrogeniin wal nyaachuudhaan ammonia nu kanaan inni kun unbalanced equation dha. Unbalanced equation kana isa kanaan akkamitti ka balance gochuu dandeenyu haalaallo. San booda assign algebraic variable to each species as coefficient ABC in the unbalanced chemical equation. Ka balance hin ta'in kana coefficient A, B, C jennee variable bira kaa'annaa jechuudha. A, B, C jennee bira keenya. Then the set equation for each element so that it is equal in both right and the left hand side. Gamalachuutu maaltu qaba? Right side and the left side is both side gamalachuutu equal ta'uu qaba jechuudha. San booda inni 2 waan jala jiruufu B, C asitti N nitrogeniin 2 waan ta'eef nitrogenii jala 2 waan jiruuf maal fudhannaa 2A equal to nitrogeniin product irra jiru productii fi reactantii fi productii isaan keessa jiru elementoota wal fakkaataa walitti oofnaa jechuudha. Amma bootaa reactantii A kanatti nitrogeniin asis waan jiruuf filachuun fudhanna. 2A equal to C jechuun nitrogenii tanaa fi nitrogenii tana nitrogeniin tun lama ta'uu fi nitrogeniin product keessa jiru takka ta'uu agarsiisa jechuudha. The subscript of nitrogen is to left side, one right side. Subscriptiin asitti ergamtuu fi asitti ergamtu tanaan baay'ifnaa jechuudha. Kanumaafu 2A equal to C. 2B equal to 3C jechuun hydrogenii jechuudha. Hydrogeniin subscript as jirtu tun lama hydrogeniin lama ta'uudha. San booda 2B 3C jechuun coefficient tanaa wajjin. Subscript of hydrogen to left 3 right. Step 3 irratti choose the smallest variable and assign arbitrary number in order to determine remain variable adda baasuudhaaf maal guna arbitrary isaanii kana order gonaa jechuudha. In the above case A is the smallest coefficient assign A assume yeroo hunda A maal jennee kana takkaa wajjin wal qixxeennee kana jechuudha yeroo hunda. The value of B and C can be obtained as following. C equal to kana jechuun 2A
equal to c san booda n equal to 1 eegateefu gatii a bakka tana 1 hin nyaachuu 2 times 1 equal to c c equal to 2 jechuudha. Gatii eenyu barbaanna amma gatii b barbaannu gatii b barbaaduudhaaf as keessa dhufnaa jechuudha. Gatiin c dha 2 waan ta'eef 2b equal to 3 bootaa c 2 galchina. Meeqa ta'a? Times 2 meeqa ta'a? 6 ta'a jechuudha. 6 ta'a jechuudha. San booda 2b equal to 6 over 2 over 2 b equal to 3 dha jechuudha. Amma maal arganne? n equal to 1 b equal to 3 c equal to 2 3 akkana jechuudha. b equal to 3 2 arganne jechuudha. 3 2 arganne jechuudha. b 3 c 2 arganne san boodarra eessa keenya naayitiroojiinii keenya bira maaltu ture? A ture. A gatiin isii meeqa? takka keenya. B keenya bira immoo as B ture 3 tana keenya. As C ture 2 keenya. Wal qixxaatu isaa achi eeggunaa jechuudha. Naayitiroojiinii 2 kun achi baay'isa waan ta'eef naayitiroojiinii 2 haayidroojiniin 6 asiinis haayidroojiniin 6 baalaansii ta'e jechuudha. Example 1.4 balance the reaction aluminum plus hydrogen 2 plus to form aluminum oxygen using algebraic method. Algebraic method fayyadamuudhaan akkatti kun amma A B C jenne jala isaanii san boodarra boota kana barbaaduudhaaf A times 1 equal to 2C san booda 2b equal 3c n is equal to 1 jechuun bootaa a tanaatti takka galchina takka ta'a jechuudha. Takkaaf takka gizee waliin baay'ifne takka is equal to 2c over 2 san booda maal ta'a? San boodarra c is equal to 1 over 2 san boodarra bootaa c tana 1 over 2 galchina. 2b is equal to 3 over 2 maaliif 1 over 2 gizees galchine 3 over 2 ta'a jechuudha. San boodarra criss cross gizee baay'oone 3 over 4 ta'a jechuudha. B'n 3 over 4 ta'a. n takka. Okay. Asitti meeqa keenya? Asitti n takka. B'n 3 over 4 asitti 1 over 2 lamaan baay'isi asitti 2 ta'a. Asitti immoo 2 tofa asitti immoo 2 ni baddi. Ammallee lamaan baay'isi asitti 4 ta'a. Asitti 3 faa asitti 2 ni baddi asitti immoo 2 ta'a jechuudha. San boodarra maal ta'a? San booda asitti 4 asitti 3 asitti 2 ta'a jechuudha. San boodarra guukas ta'e kun asitti isin agarsiisaa jechuudha. 4 3 2 reaktaantii piroodaaktii akkanii fi elementoonni kun wal qixa ta'e ilaallaa jechuudha. Almuuniyeemiin as meeqaa jira? Almuuniyeemiin 4 asiis 4 as 6 asiis 6 wal qixa ta'e jechuudha. As keessa examplii exersaayisii 1.2 gaafii afuraffaa kana keessaa takka wajjin ilaallee akka ifa isinii ta'uuf takka wajjin ilaallaa jechuudha. Gaafii D fi gaafii H jechuudha. Algebraic method gizee fayyadamnu haala kanaan daleenyaa jechuudha. Maal fudhannaa? Leetarii fudhannee put goona A B C D yoonii fi akkasumas deemes E F N deemnaa jechuudha. San boodarra eessarraa haanaa reaktaantii piroodaaktii jira. Reaktaantii isa A dhaa kanarraa haanu A as keessaa P dharraa haanu P jechuun fosfaras
phosphorus takka waan jirtuuf A times 1 A biraa reactant keessa P biraa hin jiru P isa keessa dabarraa product dabarraa product keessa P takka jira C waan ta'eef C times 1 phosphorus samboodarra A keessa chlorine irraa kaanu A times 5 chlorine biraa waan hin jirreef hara isa dabarraa hara product D times 1 chlorine as keessa elementiin biraa kan ofe hin jiru B dabarraa jechuudha. H B times 2 H biraa product keessa 3 times C plus maaliif D H keessa waan jiruuf plus D times 1 H B times 1 oxygen biraa waan reactant keessa hin jirreef C times 4 plus dhaabbatee jira jechuudha oxygen kanumaafu oxygen amma let n equal to 1 sambooda isa kanarraa kaanu isa kana keessa bootaa A kana keessa buufnu n gizee hunda takkaa wajjin qixa jennee kana 1 times 1 equal to C samboodarra C is equal to 1 samboodarra gatii A fi C harkannee gatii eenyu barbaannu gatii B barbaannu gatii B barbaachuudhaaf isa kana fudhannu B times 1 equal C times 4 C keenya takka waan ta'eef takka as keessa buufnaa B equal to 1 times 4 B equal to 4 jechuudha. Gatii B harkanne gatii A harkanne gatii C harkanne gatii D nuuf gatii D harkachuuf isa kanaaf fudhannu A times 5 equal to D times 1 jechuun D jechuudha. Gatiin A dha takka waan ta'eef D equal to 5 ta'a jechuudha. Yeroo nuti takka as keessa buunee 1 times 5 waan ta'eef gatii D tis 5 harkanne jechuudha. San booda phosphorus plus water equal to form hydrogen 3 phosphorus plus hydrochloric acid hydrochloric san boodarra gatii isaanii harkanne keessa bira keenya jechuudha. A takka waan harkanneef takka B 4 harkanne 4 C takka D 5 okay amma phosphorus chlorine hydrogen oxygen reactant phosphorus chlorine hydrogen oxygen reactant san booda phosphorusin reactant keessattis takka 1 as keessattis product keessattis 1 balance chlorine keessatti chlorine reactant keessatti 5 as keessattis product keessattis 5 jechuudha. Lakkoofsa 0 kun akkuma tana dura isinitti himetti kana hunda waan baay'isuuf chlorine 5 jechuudha. Hydrogeniin 8 asitti illee 5 3 hydrogen oxygenin 4 kunis akkasumatti baay'isaa oxygenin 4 asiinis oxygenii 4 baalaansii algebraic methodin bifa kanaan jechuudha. Exercise 1.2 gaafii D aydaannu akkuma reefutti maal fudhannaa leetarii fudhannee A B C A B C D 1 2 3 4 haa hydrogen irraa kaanu hydrogenii gareen tun guututti A B C D waan ta'eef hydrogenii irraa kaanu A times 2 hydrogenii biraa ni jira B times 1 hydrogenii 1 product hydrogenii as keessa hin jiru as keessa 2
times D hydrogen. Okay, sulfur itti barru A times 1 sulfur in bira reactant keessa jiru product keessa C times 1 sulfur B times 1 sodium waan ta'eef gara product gidi dabarru 2 times C sulfurin 2 sodium into sodium samboda sodium bira haaf hin jiru B times 1 C times 4 plus D times 1 oxygen. Okay, dhumee jiraachuu amma let A equal 1 samboda isa kanarraa kaanu bootaa A tanaa takka gizee bufnu takka baayisu takka C times 1 in C dha 1 times 1 equal C times 1 jechuun C equal to 1 jechuun A equal 1 gatii A C harkanne gatii B harkachuuf B times 1 B equal to 2 C bootaa C takka gizee bufnu B equal to 2 dha jechuudha. D nu afeechuma D harkachuuf kanallee fudhachuu hin dandeenya isa kanaa fudhannu 1 A times 2A plus B 2 equal 2D bootaa A yoo takka buusne 2 ta'a 2 plus 2 4 equal to 2D. Okay, 4 equal to D over 2 D afur hiruu lama jechuudha. Mee harkanne A harkanne B harkanne C harkanne D harkanne jechuudha. Sulfuric acid plus sodium hydroxide, sodium disodium sulfate plus water. N takka B lama C takka D lama amma wal qixa dhufuu isaadha. Hydrogen sulfate sodium oxygen takka lama sadii afur hydrogen sulfur sodium oxygen hydrogen asitti lama ida'uu hunda baay'inni baayisaa lama afur asitti illee hydrogenii afur sulfuriin takka sodiyeemiin lama sodiyeemiin asittis lama oksijiniin afur ida'uu lama jaha asittis afur lama jaha wal qixxaatee jira jechuudha hunleen. Exercise 1.2 gaafii afuraffaadha jechuun gaafii afuraffaa D gaafii takka ilaalla. Gaafii afuraffaa H yaa fudhannu A B C D Berlin A times 1 B bira jiru gara product dabarraa 3C BA A times 2
Chlorine biraa waan jirre for product 6D as keessa hin jiru 6D chlorine. Okay, B times 3 potassium irraa 3 potassium biraa as keessa hin jiru garuma product 6 times D potassium. B times 1 sammuudha asirratti lakkoobsi ala jiru hun isa kana hunda ni baay'isa waan BA tana waan ta'iniif isa kana hunda waan baay'isuuf 2 P dha jechuudha. Kanumaafuu gatiin P nabbamee kan lama jechuudha 2C sammuudha maali phosphorus. Okay, phosphorus amma kanoofe oxygen dha jechuudha. B times 4 as keessa 8 jechuudha oxygen. C times 8 oxygen. Amma eeganii fi baafnee let n equal to 1 then n waan hojjul kita akkuma reemti isa kanarraa kaanu gize takka bootaa keenya takka baasu takka 1 equal to 3C over 3 C is equal to 1 over 3 sambooda gatii C ni qabnaa gatii A ni qabnaa isa kama fudhannu isa kana adileenyummaa B harkachuuf B times V1 B equal 2 times C boota C 1 over 2 1 over 3 samboda B equal to 2 over 3 gati A takka B 2 over 3 C 1 over 3 gati D noof jechuu gati D barbaaduuf yoo feene isa kanarraa deemnaa jechuudha. Gati D barbaaduuf 3B equal 6 times D gati B waan qabnuuf B keenya 2 over 3 2 over 3 bootaa B 6D dha jechuudha. Amma sadii yoo dhaamsine 2 equal to 6D over 6 over 6 16 takka waaniin lamaan takka lamaan sadii diinis 1 over 3 ta'a jechuudha. Sambooda BA chlorine 2 plus calcium 3 PO4 BA3 PO4 2 plus 6K Cl. Sambooda bootaa A1 bootaa B 2 over 3 bootaa C1 bootaa C 1 over 3 bootaa D 1 over 3 dha jechuudha. 1 over 3 sambooda kajalaa kanarraa balleessuuf 3 naa baay'ifnu 3 gisee baay'ifnu 3 BaCl2 plus 3 dhaan ni dhaamsaa 2K 3 PO4 3 tun ammas kanaan gisee baay'ifnu kan ni dhaamsiti BA3 phosphate 2 plus 3 nammallee 3 kan ni dhaamsiti 6K Cl sambooda BaCl potassium PO sambooda B chlorine potassium phosphorus oxygen walqixa as keessa B'n 3 as keessaas 3 samboodarra 2 baay'u 3 6 samboodarra asiinis hundichi baay'isaa 6
Pootaasheemiin asiinis 6 asiinis piroodaaktiinis 6 pootaasheemiin 2 fosforasii 2 asiinis asii 2 asiin kun lachuu ni baay'isu waan ta'eef 2 asiin 2 asiin 2 asiin 4 2 ጊዜ baay'ifnee 8 asiinis 4 baay'isu 2 8 waliigala asiin 3 da'uu 12 15 3 15 irraa 17 25 tootaal 12 idoo 15 17 25 tootaal equal jechuudha.